chebi yooma akka carraa namni aangoo qabu tokko funfuun jira akkati funfuun jechuu taate carraan ijoollee kee as keessa itti baasuu jira waan jedhu gaafachuuf ol galchee tokko kana lammata ka ITVs illee beekuu qabdan ijoollee Oromooti Oromoo gargaarate ati qottee hin finne dhageeffadhu kaa dhageeffadhu hin dubbata dhageeffadhu nu dhageeffadhu hin dubbata boleso ijoollee Oromooti isin carraa walitti dhuftanii ijoollee Oromooti kana keessatti ati qottee boccee hin finne maqaan dhahin jette Adde Rashiidan waan ispoonsaraa kana ummatatu ilmaan ufiitti walitti qabee yoo isin araaramtanii wajjin deemtan isseeyyo yoo isin araaramuu diddanii carraan kunillee kadhabamu taate mallaaqni laallamee international baankii addunyaa keessa kaayamee gaafa ijoollee waggaa 18 geette kennamaaf malee wanni atillee fudhattu hin jiru wanni isillee fudhattu hin jiru wanni irratti wal isin lolchiisus hin jiru sooqidda ufiif jettu mi'aayii ufiif yoo jirde dhagaa ta'ii akka jedhamu san ilmaan kiyyaa abbaa gaarii ta'a yoo jettu kaayiroo akkasii ta'u wajjin deemi sii ta'uu baata yoo jette wanni shilingii ibsumuni hawaasni ilmaan ufiitti walitti qabarratti walolkaniif hin jiru jechuudha kanuma. Asli dura durso wanni ati beekuu qabdu namni maallaqa kana naa kennaa isiniin jedhaa jirullee hin jiru namni makiinaallee sa'a kana naa kennaa yoo qalbiin isin qajeelte jechuudhaaf nallee qajeeltullee sii galee kaayiroo maan dhumne keessa jiraatullee gandati kunoo ilmoo wannoon ishaaraa irraa kaayanii hin dhufu ka'uu miti inshaallah waan fedhe yoo ta'e hin dhufu rakkoon qabu san garuu ammoo wannan takkittiin jala muree isinitti hawaasni illee ka beekuu qabu sii galee ani maallaqallee hin barbaadu maallaqallee naa kennaa jechaan hin jiru baatii 4 dura iyyuu walii gallee dhiisne waa'ee maallaqaallee keessaa bahe waa'ee makiinaallee keessaa bahe jireenya mataa kiyyaa jiraataa jira annagaa barbaada ammallee dhufee ammoo isii hin tu'in sii galee waan ammoo anarraa barbaachisu yoo ka jiraatu taate waan ani sii godhuu danda'u jiraate hin godhaaf isin illee maqaa kiyyaan hin naggaadin ilmaan tun ilmaan ol deemtu ilmaan guddattuu mataa qaqqabachiisuu hin qabdu iimeelli amaan hin bira jira ka jechaa jirtu kana iimeelli na bira hin jiruuti lakkoo iimeelli ittiin baname isii bira jira irraa fuudhaaf yoo barbaadan sirreessaafi. Amaan akkamii? Nagaa galata rabbi. Mee atamma fakkeenyaaf dhiisime waa'ee kamiyyuu gizee takka gachiisu akkuma namni gizee takka ilmoo dhalu gachiisee gizee takkitti ilmoo tana dhala jedhee bakka takka 5 dhala jedhee gad hin ciifne garuu ammoo tuyyuu carraan rabbi akka fedhe qaba sii galee wanni fakkeenyaaf waa takka haasaan iseellee qoy amaan haa ta'uu dandeessa haasaallee hin dandeessa garuu immoo nu warras taa'ee waa'ee dhimma keessanii haasa'u caalaa dhimmi jireenya keetii fi dhimmi ijoollee keetii kan ilaallatu silaa galgalaa ganamaas fiiddee achi fiiddee dhimma ijoollee keetii boori kana fayyaadu nama wallaalaa ani nama wallaalaa miti bar maarikoo isaanii ijoollee miti nama gorsanii bultii keessa jiraatu miti nin beeka amma fakkeenyaaf dhiisime waa'ee wal dhabdee kan keetiif kan isheellee dhiisi maali beektaa namni kamuu wal dhaba dhugaan siin jira jireenya keessatti waaqayyo immoo waan guddaa itti gidduu kaa'e mee atu maani haaki jibduyyuu Maarkos weer kana godhaa Mataanillee ilmoo namaatii bar sheetaan illee jidduu kana jira mee chaansii mee yeroo tokko naa kennu mee maddaa eegi hin deeme mucaan deemuun qabu walii galuu qabna wanni irra walii gallu gadi bu'uu san irratti ijoolleen kunoo waraqaa hojjettuuf illee jirti asiliin baallee namni martoo jira jechuudha lafarratti wanna kana dhaabuu qabanii lafarra laalamuu qaba jalqabaarra irraa kaasanii laayifii illee baratteen illee banatu san walii gallee gadi buusanii lafarratti guruuppii godha achitti dhimmi isaanii haa laalamuu jedhan akka mataa kiyyaatti achitti ilaallee akka ta'u warra kanaa dabalamee reeffatti aana jiranii atii fi maddaa fi abbaan ijuu qabadhaa kaamucaa. mee waan jechuu barbaadu waa tokko waan reefu waan amaan miyuuti warraddu dhaggeeffatu waa wayii haasawa bisiin usaatii 100 isinii lafaan laftee waliin haasaa ardanii maana buusanan amaan dhaga naannoo tokko dhufne amma immoo gara biraatti dhufnaa jechuudha bakka takkaa dhufne namallee dhageeffadhu dubbiin teessan teellee ta'isiillee keessa gabbu'amee laalamee wanni sirraa'u qaba
Sigale musingal akkasi waligal ala si fulle warra sirra jirullee warra Kanaadaa alle siinillee akkasi waligalaa jechuu barbaade. Sigale akkasi deem bilis namallee dhageeffadhu. Obsi ati ilma dhiiraati miidhamtillee miitullee obsa qabaachuu qabda. Obsi dhiisi bakka bira darbiiti lafarratti asliin hin jira. Yoo barbaadan nama biyyaallee dabala akkasitti ani ilmoo dhiiraati jedhani. Ani miidhamaa miti ani ilmoo dhiiraati gizee kamiyyuu ani miidhaadha. Osoo miidhameellee osoo waraanameellee ani waraanamaadha. Ani waraanaadha malee waraanamaan ta'u siigalee miti. Ani si wajjinillee tafawwakkaree yookaan ammoo waa wayiillee jechuullee dubbachuullee hin fedhu. Wanni badaanillee afaan kiyyaallee akka bahu hin barbaadu siigalee. Ammataan illee na dhukkubu jiran cinqamaa jirallee maaliif jennaan anillee jireenya kaleessa waggaa 10 aarsaa itti kafale san keessaa bahee har'a jireenya haaraa jiraataa jira siigalee miti. Manatti deebi'ee jiraachuun kuniyyuu dhiiraa fi dubartiin qabu namni eegamanaa bahee mana deebi'ee haadha abbaa ofii waliin jiraachuun baay'ee ulfaata. Afaan walii galtee waliin hin jiraatu maraattuu faasisaa namni siigalee miti. Anammootuyuu nama bultii xiyyaallee na gorsanii nama guddaadhaan waa'ee ilmaan xiyyaallee na himanii miti. Jireenyi kiyya kakaleessa abbaa kiyyaa fi haati xiyya na guddisaa turte sun iyyuu waa baay'ee na barsiisee jira. Haadhaaf abbaan xiyya gargar bahanii guddadheen siigalee. Tuftiin kabaawre yaaduu qabdati. Osoo kufuun jiruu kufanii bor ka'utu jira waan ta'eef please sammuu kee taraa aggaasisi ishee waliin xiiqiin qabatin atamma kanatti fakkaataa jirutti olaantummaa kee eeggataa jirta natti fakkaata. Olaantummaan eeggatamu hin jiru. Si fakkaate malee maarikoo si fakkaate malee olaantummaa aasaa konfita. Aasaa konfita. Miidhaan koo himee koo dhaggeeffadhu. No amaan dhaggeeffadhu. Oo son ta'ii waan dhugaa san dubbadhu maarikoos maaliif jennaan dhugaa haa ta'u haa dubbate la amma waan ati miidhamte. Kun asirratti mootee miti siigalee ilmoonii miti kan wanni mul'iftu olaantummaa mul'iftu siigalee. Haa ta'u rakkina qaba laa dhaggeeffadhu. Atamma waan gochuu qabdu an kanan hin jedhu dhaamsa dhumaan sii qabu. Mee waan nama hawaasa irratti taasaa jiru waa'ee dhimma keessi ijoollee kanaa maaltu sitti dhaga'ama sarraa yoo dubbataan jirtu bara kaleessa raagaa irraatitti wanni isin haasaa jirta namni hawaasni kun muluun haasaa jiru mee chaansii naa kennitu yeroo ta'u isaan hin ifaajini amaan nama ifaajee ilmaan tanarraa qabuu miti nama maallaqa Oromoon guurtee fi mana san keessa jiraataa jiruumi siigalee akkasumatti amma koy ammati amma waan akkasitti mee waa'ee galmeessee jira moo galmeessee hin jiru? Galmaanii jira. Okay, isinii fi inni nuu mirga walqixa qaban jiran. Eeshi. That's it, jaarsaaf jaartiidha 50-50. Wanni isin inni jiraatu malee deemuu hin dandeessu joo waanuma dhiheessuu qabduutu jira malee hin jiru. Faayila kana inni geessee jaartiitiyya ilmaan kiyya jee eega galmeessee jiruuf jecha achirraa eegaluu dandeessii isiniin jenna bara. Inni dhufuu hin danda'u jireenya kiyya amata 25dhaa keessa fixachuu hin danda'u isiniin jechuu jira. Kootu hidhamii yoo jettanii gaa isintu beeka. Maaliif ifi lubbuun ifi qalbii miti. So isin kanani qabdi. Ilaal ani yoo barbaachisaa akkasiin ilaala. ela kana godha mee chaansii takkitti naa Ana waadaan isin baal. Ama koo jaraafii kenna ina adda rashiida. Adda rashiida dhaggeeffadha ina an kaayiroo jira mee fakkeenyaaf kaayiroo jira. Kaayiroo jira bara. Fakkeenyaaf amma yoo xiyyaaraan dhufee ishaaraan itti ba'ee uf duuba deebisan malee waggaa 25 miti guyyaa 25dha mana hidhaatiin waliin agarsiisan. Isin galamiti. Isharaa qaba. Akkas taanaan gaa inni aarsaa san kaffalee wanni hin jiru deemuu qaba. Rabbi raaffisee irra haqanii fidan. Isayyo taate isa irra haqaa kanan beekuan. Laakiin yoo dirree xiyyaaratiin dhufee ishaaraan kan itti bahu taate laayik akkuma biyya kamuu eenyu takluu kaleessa jiddatti ishaaraan itti bahee uduban deemine umraan deeme. Every single biyyuma kamuu yoo ishaaraan si bahe seeraan duraan seente seeraan gaafentu ishaara yoo si bahe uduba si deebisanii bar. Hin jiru Kanaadaa Ameerikaa jira biyya hunda jira kun. Seerri seeruma. Ishaaraan sitti baya uf duuba deebita malee waggaa 25 hidhamuu miti mana hidhaatu ijaarsi garsiisan. Maqooyya jira dirree xiyyaaraa keessa. Jira na gowwallee nama godhuu hin yaadina. Namni as jala tasaa'u kun hundi isaa akkuma keessanitti smart.